وين تعلون دسنا درادي مودي غوبينا كقام سما harkafuun akkam jirtu kabajamtoota maatii qadaadii miidiyam guyyaa raamoo qadaadii show kutaa afuraffaan walitti deebinee jirra qophii qadaadii show keenya har'aatiin ammoo eebbaalammii maanguddoo maseenqoon geeraruun dhageettii horachaa jiraniin nama barnoota qalamaan qabne garuu ammoo yeroo maseenqoo waliin wal argu sammuu isaa keessaatiin walaloo toora hedduu jechuun nama beekamu eebbaa lammii simbiraan keenya haga xumura qadaadii showtti nu faana turaa kan siniin jedhu ani eebbisaa takkaalinyi kanneen sabiskiraayib gochuun maatiin ta'an immoo sabiskiraayib gochuudhaan qadaadii miidiyaatti maatii ta'atii qadaadii showuu keenya hordofaa siniin jecha amalanii mashiisanii galgalaan mana baaftee caaluu qashiisanii utuun naggaadee ta'ee narree koon gurguru ittan nagada malee tuun shugguxii ta'ee shugguxii koltii ta'ee wayiin fichaalee ta'ee ana caaluun ajjeessu madeesseen darba malee. Egaan maqaan isaanii guutuun eebbaalamii dinqaa jedhamuun kan beekamu godina wallagga bahaa aanaa wayyuu tuqaa keessatti dhalatanii obbo eebbaan barnoota qalamaa kan hin qabne ta'anilleen masiinqoo isaaniitiin yeroo wal arganitti walaloo sammuu isaanii keessaa toora qabsiisuudhaan mata duree adda addaa irratti sirbuun dinqisiifannaa dhiyeenya kanatti argachaa dhufanii jiru. Seenaa haala guddina isaanii fi hojii isaanii irratti xiyyeeffate qadaadii show waliin qopheeffannee waan jirruuf haga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya yeroo maraati. Bara dargii keessa dargaggummaadhaan bara 1969 gara loltummaatti akka seenan kan himan maanguddoon kun adda waraanaa Ogaadenii kaasanii hanga kaaba Itoophiyaatti lola keessatti hirmaatanii turani. Eebbaan namni maseenqoo rukutuun beekamu keessumatti dhageettii hedduu karaa marsaalee hawaasaa kanneen tiiktookii fi kanneen biroon beekamtii argate kunin bara dargii 1969 keessa biyyi weerartuu Somaaleetiin hin qabamin jedheen duule jechuun dubbata. Ogaadenittiin lolaa ture kan jedhus achis waggaa 6 akka ture dubbatee ture. Injifannoon Ogaaden kaabaattis haa dabalamu jedhamee jennaan gara kaaba biyyaattis bobba'ee lolaa ture. Dhukaasaa madfii ta'ee tajaajilaa kan ture eebbaan lammii iddoowwan akka Adwaa, Shiree, Aksumitti aarsaa kaffalee jira. Rasaasan bakka 5 rukutamee jira. Bara 1983 yeroo waraanni dargii injifatame jedhuttis loltoonni dargii waan bittinnaa'aniif walloo irraa wallaggatti miilaan imalee galuusaa dubbata. Abbaan masiinqoo kunis dargiin nuun loltoota isaa bakkeetti nu gate baqate jedham. Walloodhaa ka'eegaan Gondar, Gojjam, Buree keessaan baheetiin Abbayyaa ce'uun wallaggatti miilaan galeem. Ji'a 3 torbee 3 akka itti fudhate dubbatani. Injiraannis karaatti na fixeem, mudhii koo zinnaarri nyaateem, beelli na xuuxe, qumbursaan miilla koo keessaan burqeen biyya gahee jechuun kan dubbatu. Obbo Eebbaan waggoota 14 yeroo loltuu dargii ta'anii tajaajilan kanattis gulantaa shaambal irra qaqqabanii akka turantu himu. Imala jibbaachisaa ji'oota fudhateen boodaas yeroo biyya dhaloota isaanii gahan hidhannoo isaanii waliin ture. Meeshaa waraanaa isaanii qaama mootummaa naannoo sanaatti dabarsanii kennanilleen hidhamuun garuu hin hafneefi. Harree hanga ba'aa baattutti kunuunsuu gaafa dadhabde inuma gatu kan jedhan egaan obbo Eebbaan dargiidhaanis akkasuma nu godhe jedhu. Soorama malee nu hambise. Egaan akkuma biyyatti galeen mana hidhaatti darbatame. Egaan obbo Eebbaan masiinqoo waliin kan wal barem yeroo dirree waraanaatti deebi'anii mana hidhaa seenanitti ta'uu dubbatu. Ani akka hin hojjenneem biyya koo fanduulee galeem meeshaa waraanaa kiyya fideem mootummaatti hin galcheem maaliif na hidhu kan jedhu baay'een aaraa tureem. Aarii isaa kanas cabsachuudhaaf masiinqoo taphachuutti mana hidhaa keessatti shaakale jechuu dubbate. Mana hidhaatti erga bahee boodas bultii ijaarrateem ilmaan 8 akka horate hima. Maanguddoon kunis lafa dhaloota isaatiitti hojii qaamaa harka gara afaanii ta'een jiraachaa turuu hima. Akka nama duulaa galeettis of hin jajaniim. Isa qotu waliin qoteem, isa hojjetu waliin ammoo hojjetam. Gadi of qabuudhaanis maatii isaa jiraachisatam. Haati warraa isaas ilmaan 8 isatti dhiistee kan jalaa duute yoo ta'u garuu wanti hundi itti ulfaatee jiraachuu dubbateera. Yeroo goddan yeroo miirri isaan jeequtti dhaga'amu masiinqoon mana hidhaatti baran kana fudhachuudhaan
muka jala ta'anii quuqqaa isaanii masiinqoo waliin hasaasu akka jaallatan dubbatu. Utuun naggaadee ta'e illee ani harree koon gurguruu ittan fe'adha malee, utuun shugguxii ta'e ani acee koon ajjeesu madeesseen darba malee, mataa koo maluun fixxee maal haadeen dhiisaaree, quuqama Oromoo kana maalimeen maal dhiisaree jechuudhaan geeraru. Obbo Eebbaan sirba masiinqoo isaaniitiin mata dureewwan adda addaa irratti sirbuun karaa miidiyaalee hawaasummaa irratti namootatu qoodaafi waa'ee araaraa, waa'ee gootota Oromoo, waa'ee lola Eertiraa waliinii fi kanneen biroo irrattis geeraranii jiru. Laaftoof laaftoo wal qaraa, haadhoof haadhoo wal ganam, dheengadda roobee cabbii waaqa gadaa Oromoo mee araara buusi rabbi jechuudhaanis akka geeraran dubbatu. Obbo Eebbaan hiriyoota ijoollummaa isaanii kan waliin duulanii fi ijoollee Oromoo dirree lolaatti wal beekan kan lubbuun isaanii lola irratti darbe yeroo hedduu masiinqoo isaaniitiin maqaa waamanii geeraruufi maqaa isaanii fi bakka dhaloota isaanii hunda akka yaadatanii fi tokkollee irraanfachuu akka hin dandeenyes ni dubbatu. Inni kan Ogaadenitti kaan ammoo kaabatti warra na biraa urgufaman haga ammaatti maqaa isaaniin dagatanii maaltummoo na irraanfachiisa, maaltu natti toleetu isaan na dagachiisa, hamman ofii dhokadhutti jarri na jalaan dhokatani jechuudhaanis jecha seenaa dubbataniiru. Maanguddoon kun yeroo ammaa magaalaa Naqamtee keessa jiraatu. Jiruun akka itti ulfaatee fi masiinquma isaaniitiin namoota bashannansiisaa gargaaree kan hin feene yoo dhiisu isumaan jiraachuu irratti argamu. Abbaan jaalate waa kennaafi abbaan kaan immoo akkanumatti kolfee bira darba. Yeroo dheeraadhaaf na dhaggeeffateetuma natti bashannanee deema. Kan na gargaaru nama muraasadhas jechuun afaan isaaniin dubbatanii. Weellistoota masiinqoo keessaas Laggasaa Abdii akka hedduu jaalatanii fi masiinqoo miira keessa ofii kan itti obsan meeshaa addaati jechuudhaanis masiinqoo ibsu. Masiinqoon kan dhiiraatiin, masiinqoon kan dhiiraatiin onnee nama babbokoksan, nama dhidhiitessam, jireenyaaf waan nama kakaasuufan masiinqoo taphachuu jaaladha jechuudhaanis guyyaa miirri kan koo jeeqameen natti dukkanaa'e imimmaan ija na mudduum masiinqoo koo fudheen muka jala deema jechuunis dubbatanii jiru. Maanguddoon kun fedhii masiinqoon sirbuu guddaa waan qabaniif nama isaan gargaaru yoo argatan masiinqoodhaan albama sirbaasuudhaafis fedhii akka qaban himanii jiru. Osoo nama na gargaaru argadhee albama sirbaan baasee uummata koo bohaarsuun barbaadan jechuudhaanis yaada isaanii dhiyeessaniiru. Egaan Qadaaddii Show qophii addaam dhimma obbo Eebbaa Lammii isin biraan gahu jaallanneem kana gammaatti dhaggeeffattan ture qophicha qopheessee kan isin biraan gahe Anjaal'ee kan tootiin haga xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif guddaa galatoomam. Share, subscribe gochuun dagatinaan dhaamsa keenya yeroo maraatiin nagayaan nuuf tura. Ora bulaa deebanam.